አልመስልሽም? ይሄ ግማሽ አንቺ ነው ታዲያ ምንድን ነው? ለሌላ ሰው ከሆነ ይሸጣል። ታዲያ እኔ የሚገዛው ሰው እኔን ጠይቅ ብር ነው። ተማማ ምንም ጠይቅ ችግር የለም። ተማማ አልሸጠውም መልሶሽ ገንዘቡስ ጋይስ sila oduun nan dhokattu jechuudha. Maal haan jetti siin takka hojiin qabdooti kan chaanaala isaaniirra kan olii gaddeemtu naan jetti kun hojii miti hojiidha bar kunis hojiidha bar maallaqa naa galcha maallaqa yaaddiin kun natti nutti kunis bar hojiidha lubbuu kunis hojiidha bar kunis hojiidha maallaqa naa galcha baraanaaf kun hojiidha bar atin beektu kun akka hojii ta'e kun akka hojii ta'e hin beektu ati qoy kunis anaaf hojiidha. Nama waa argeen dhufe saayidoon saaloonii akka jirutti majlisa jechuudha. Majlisa isaarame majlisa sana beektanii miti akka jirutti majlisa hin gurgurate saaloonii jechuudha. Soofaa saaloonii keessa jiru gurgurate kun gadi guurratanii jechuudha ijoollee. Sumayyaan gisee akkanatti dhuftu guurrataa jiran. Maali kun gudiin akkana? Maali gudiin akkanaa jedhe bara? Eebade. Mee ilaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير ملك أنا ما بيسو قبض قباس. ما أنا بدينا كنا. أكو. سيدو. متاخنا مو. ما أنا المكو. ما أنا بوليسكو ما نسيتلو. مجلس كركرتي. eebade waay Sumayya amma nama rarte bakka miskiina dhugaatti taphatanii ka jirti majlisa kaasanii raawwatanii mana qaranii miskiina dhugaa maal dhugaa rabbi maal fitti taphatanii dhugaa eebade maanan ta'in dhaabadhee isinitti haasa'ayyuu isinitti naasa'u shikimkim isin taasisaayyuu jedheen isinitti iyyaayyuu yookiin hindi difretii aga kana hundaa akka majlisa manaqqaranii kaasanii seedoon nutti gurgurate ara gurno yaa Sumayyaa ani waan siidhamu takka daa'ima kee kana kiratti lalitti cabaa jirtu kana gaaf takkattuu si jalaa hatanii fudhatanii deemaniin ijoolleen kun ani hin jaallanneen difretii kanaa kana hin jaallanne habiibti difretii kanaa kana hin jaallanne chichi lagaashee maamud je'ani difretii kanaa kana hin jaallanne lubbuu lakkii of eegi maalitti beektaa mitati lubbuu tiyya tana lubbuu siin jedhaan yoo ta'e siin jechuu kooti barre siin jechuu kootiin jedhaan ilaalame amma hin dhageesse amma hin dhageessu baraan amma wanti nani bari isiidhaaf dubbachuu dadhabuuf bari hin dhageessu ishiin kanaafi ani bara osoon isiidhaa dubbadhee barnatti tolti baqa intini jagninnatiin isii baqa dassi tilanyaallachi gobaziidha jagnaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ginni hin dhageessu maalan godha nageessu ba atsama ni ደግሞ ለሳብዬ ልጨናነቅም ጅዬ ታውቁት እሺ አፍጬ ተጨናነቄ ድርቀሙ አፋን ሰነ ዱበቹ እንደንደው አፋን መኮቲን ቶፋ ባለ ገሩ አዩድ ያት ያዋንዳቴ ፊሲና ከሚደምቱን በርባዱ ኢሪያንት ያ ከሚደምቱን በርባዱ ገሩሞ Sumayyaan isa kamiidhamtuun barbaadu Saidoon isa kamiidhamuun barbaadu eenyumtu akkamiidhamuun barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha eenyumtu akkamiidhamuun barbaadu garuu immoo Saidoo dhugaa dubbachuudhaaf maal jechuudha maal difratiin aga kan hundaan gama jiliisa kaasanii handee ajaa'ibuma jira malee balaan boote majlisa kaasanii bar hin kaasanii bar soofaa akka jirutti miskiina Sumayyaa wallaahi miskiina nama rarte buqqaama nama rarte dhugaa
anoo dadhabee tan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf har'a baay'ee tokko dadhabee jira hojiirra oole mana hin jiru akka carraa ta'ee mana namaa deeme bakka nani deeme sana ammoo dura sarratanya baay'eetu jira ture amma isheen takka gara biyyaa deemtee Filiippiinidha isheen takka biyya deemte abbaasii jalaa boqotee biyya deemte isheen takka immoo asarrii isiitti fudhatee gara biraa deeme ishee takka immoo jaartiin jibbitee ofirraa deebiste sarratanya sadiitu jira ture mana kana keessa amma mareegaa haati cabsaa teessan silaa jechuudha silaa kan hojjetaan sadi hojjetuu qabu kophaashee hojjetaa oolte har'a garuu immoo jara kana argee jechuudha innaasaa majliisa mirqirqirqirqir godhanii Saayidootu nutti gurgurate jedhan argeen baqa garaanumti na dadhabe kuni haasa'uu miti boo'uun dhufeera haasaa miti kuni boo'icha malee dhugaa dubbachuudhaaf boo'uudhumaafu namatti hin bareedu sagaleen koo har'a jedhama naaf hin qaramoonni jedhama hin qaramu argaa isaati boo'ichaafuu namatti hin bareedu dubbachuudhaaf dhiisati garuu na gaddisiiste Sumayyaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hedduu takka na gaddisiiste miskiinaa dhugaa na gaddisiiste manichillee waan manneen nama ittiin tinee kun waan viidiyoo waraabuudhaaf kan namatti mijatu miti ennaan ani gala dudda duuba korraa argitanii miti cabrarri jedha laayitiin gara ifaa jira gara kanaan girgiddaadha kun achiin girgiddaa bakka namatti hin tolu garuu bakka yerrumaa bo'uun qaba jedheen dhufe yerrumaa bo'uun qaba jedheen dhufe dhugaa dubbachuudhaaf gen dhugaa nama rarte Sumayyaan jechuudha afaanii waliin galan ilaama ala darbii waa'ee afaan kanaa isinii dubbadheen ture beektanii waa'ee afaan kanaa ala darbii isinii dubbadheen ture yaayyaa oppiin yookiin immoo iyyuu abdiin jechuudha waan silaa garaa isaa dubbadhu isaan jedhe kan dubbatuu qabu afaan isaa walii galuu dadhabanii qabatee gubatee taa'ee hafe jechuudha mucaan inni kunis daffareetuma dhaqe daffaree dhaquun isaa kun maalidha kana qofa miti mucaan kun intalittiin miimoorii hatte sun gaafa fudhattellee ulee qabatee balbala irra dhaabatee eegaa ture jechuudha difratii qaba mucichi baay'ee cimaadha yoo ni ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ulee qabatee jechuudha balbala irra dhaabataa ture indeemtu taana sittiin iyyeetteen gaafa sanas jechuudha amma Saayidootu nutti gurgurate majlisa jedhanii majlisa guuran abbo ijoolleen gara Saayidoo jiru ijoolleen gara Saayidoo jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf garuu haraam dhugaa rabbi akkana godhinaa kaa maali obbo maali dhugaa rabbi nama gaddisiisti war nama rarte dhugaa haraam walla haraam waan dubbattu dhabdeeti arabiifoo dubbachuu jalqabde miskiina wallaahi miskiina arabiifoo dubbachuu jalqabde sila afaa walii galuu dadhaban ijoolleen boodarra Oromoofaa walitti haasa'anii achiini nan kolfe burji wayya Sumayyaa geessi diya miskiina diya wallaahi miskiina war burji ijoolleen Oromoofaa haasofnaani burji jedhe dhugaa waaqaa kolfanaa jeeste way Sumayyaa miskiina boodarraa arabiifaa haasa'uu jalqabdee isheenis waan gootu dhabdee ijoolleen Oromoofaa haasa'uu malee dinnaani arabiifaan itti haasofte sila arabiifaan dhaga'uu tiire amaariffaa dhaga'uu dadhaban arabiifaa dhaga'uu dadhabanitti arabiifaan haasa'uu jalqabdee miskiina wallaahi ayyaayii dhugaa rabbi qoonqaa baruun jechuudha afaan baruuni xiqqishumallee maaf hin taane afaan barachuun baay'ee takka nama fayyaddi dhugaa waaqa baay'ee nama fayyaddi garuu Sumayyaan aga kana gaama kana Saayidoo faana jiraatte akkamitti afaan baruu dadhabde akkamitti roofe Saayidoo dhugaa rabbi nama ajaa'ibdaatuyyuu haadha manaa kee akkamitti aga ammaa Oromoo barsiisuu dadhabde dhugaa waaqa anammoo osoo abbaa manaa amaaratti heerume anuu ittiin heerumu malee anuun heerume tokkittii fi garuu odoo ta'ee jechuudha odoo ta'ee nin barsiisa dhugaa waaqayyo nin barsiisa Oromoo faggasuu jechuudha
irrakkisu akkanatti amma mucoo irrakkatte bar rakkatte dhugaa ijoolleen gisee oromoo haasaan burji jetti ishiin burji kalifaa dhufu barbaadanitti fakkaatti waya ati osoo waan an dhufe fi haasaa deefitatiin dhugaa rabbi dinaa yaadachiisanii kolfaan nafi kana ana tanatoቹ ነው ለታችሁ ምላችሁ እኔ ምን አገባኝ ግን